nama darbuun mallattoo guddaa dandeettii qabaachuuti. Haloo baafachuun ammoo mallattoo guddaa dadhabinaati. Yoo dandeettii kee nama miidhuu irratti si kakaase dandeettii rabbiin sirratti qabu yaadadhu. Hanguma feete nama gaarii fakkeenyi ittiin godhamu taatus namni si jibbu hin dhabamu. Malaayika rabbii qulqulluu saniyyuu shayxaanni ni jibbiti. Maasiyaa dalaguun amala ilma namaati, garuu irra turuun amala shayxaanaati. Mu'minni akka baala jiidhaati, hanga fedhes bubbeen daddaayisu hin kufu. Hawaa duniyaa irraa gabaabbadhu, rabbitu si jaallata. Waan namaa irraayis gabaabbadhu, namnis si jaallata. Akkamittiin akka kufne yookaan akka fashalle yoo beeyne akkamittiin akka kaanu baranna. Yoo nama toltuu dhagahuu jaalatu taatee fi salphina dhagahuu jibbitu taate ati nama kabajamuu haqa godhatudha. Jaalala irratti hin irkatin, jaalalli wanta isaati ni dhabama. Namarrattis hin irkatin, namnis ni jijjiirama. Bararattis hin irkatin, barris ni dabra. Rabbi irratti irkadhu, rabbiin danda'aadha. Nama si waliin kolfe dagachuu dandeetta, garuu nama si waliin boo'e gonkumaa dagachuu hin dandeetta. Wanti kamiyyuu yoo baay'ate ni bushaawa, garuu naamusni yoo baay'ate ni qaalawa. Namni boonu akka allaattiiti. Adaduma samii keessa ol fagaataa deemuun nama biratti xiqqaataa deema. Namni gariin akka raachaati, osoo bakka sadarkaa ol aanaa qabullee keettee dhuqqee yookiin caffaa keessa gangalatu jaalata. Nama zaahira waan si jaalatu fakkaatee garaa keessatti shira daangaa hin qabne sitti xaxurraa rabbitti maganfadhu. Haala amma irra jirtuun jiruu teetan fuuldura hin murteessin. Ambiyoonni rabbiitu re'ee dhumatiisanii booda hooggantoota ummataa ta'anii. Mallattoon siyaan rabbitti toluu guddaan yeruma hundaa kadhaa baay'isuudha. Osoo awwaannaalleen kan turtu taate. Namni rabbiin abdate, rabbiin isa duroomsa. Namni isa irratti hirkate, rabbiin gahaa isaa ta'a. Namni isa sodaate goota namaa ta'a. Namoonni qulqulluun warra haqaa deeggaru, dadhabdoonni yookaan gadheen warra humna qabu deeggaru. Duniyaan akka bishaan ashabooti, adaduma dhugaatii baay'iftuun dheebuun sitti hammaata. Haga likkiyatu rabbiin sodaatuutiin namni si kabaja. Haga likkiyatu rabbiin jaalatuutiin namni si jaalata. Kadhaa namaa irraa fagaadhu. Kadhaan jiidhina hayaa fuula namaa keessaa goysa waan ta'eef. Nama icciitii ofii dhoyse filannoon hunduu harka isaa jira. Yaa ilma kiyya hiriyaa badaa irraa fagaadhu. Hiriyaan badaan akka seefiiti. Seefii yoo ilaalan ni bareeda, hojiinsaa garuu fokkataadha. Namoota gaggaariif gabra ta'i, namoota babbadaaf garuu hiriyaayyuu hin ta'in. Nama kamuu hanga dandeettii isaatti ol hin kennineef. Biqiltoonuu bishaan yoo itti baa'ate hin duuti waan ta'e. Namni daragaa borruutiif isa har'aa balleessu beekaa wallaalaadha. Yaa ilma kiyya osoo quufa qabdu quufarratti hin nyaatin, quufarratti nyaachuu irra nyaata sansareef dhiisuu. Durummaan bilchina sammuu ga'u, hiyyummaan wallaalummaa ga'uu fi kennaan amala gaarii yookiin naamusa gaarii ga'u hin jiru. Ali radiyallahu anhu ta'ala. Namni firummaa sufu umrii dheeraa hiree bal'oo fi jannata argata jecha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam. Barumsa osoo hin hubatin si dabri qayyabattee itti geetta, yeroon yoo si dabri garuu yoomiyyuu hin argattu. Qilee yookaan hallayyaa beekumsa keessa jiru kamiyyuu yoo seente beekumsa qofatu keessaa si baasa. Osoo erga rakkoo fi qormaata booda akkatti milkoofnu beekne silaa furmaataaf hin ariifan. Rakkoo obboleessa keetti hin gammadin, rabbiin isaaf marfatee si immoo iddoo isaa si buusuu danda'am jecha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Beekaa ta'uu yoo barbaade waan hin beekne tokko hin dubbatin, eega dubbattee immoo daangaa itti godhi. Wantoonni hunduu kan raawwataman murtii rabbiin ta'uu isaa amanii fudhadhu. Beekumsi faayidaa tilmaamawwan gaariitti gahuu of keessaa qaba. Ofii ishiitii iddoo dhoksaa teessee rakkina hamaaf akka hin saaxille arraba kee tikfadhu. Gara kaayyoo keetti fiiguun gaariidha. Akkamitti akka fiigdu beekuun immoo irra gaariidha. Ollaa keetti tola yoo oolte nama imaana qabu irraa taatam jecha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Waan ofii keetiif jaalatu obboleessa keetiifis jaaladhu, nama rabbiif bule taatu. Nama tokko miidhuu dhabuun ofirratti tola ooluudha jecha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Lamaan keessaa tokko hanga iddoo gadi dhiisutti dhugaa fi sobni onnee takka keessa wajjin hin jiraatu. Mi'aan gammachuu fi qananiin rabbi beekuu isatti amanuu fi isa dhugoomsuudhaan argamti. Kaayyoo kee galmaan gahuu yoo barbaade dadhabina namoota hordofuu dhiisii hir'ina keetiif carraaqi. Har'a hojii malee qormaanni hin jiru, boru qormaata malee hojiin hin jiru. Kanaafuu har'uma hojiitti haa jabaannu. Daandiin yookiin karaan waa hundatti nama geessu beekumsa qofaadha. Lafa irra teenyaan kuftee hin madooftu, waan beektu qofa dubbannaan dogongortee hin qaannoftu. Haalaa fi amala ilma namaa kan rabbiin biratti akkaan jibbamaa ta'an keessaa tokko boona yookaan of tuuluudha. Rakkoon tokko yoo si mudate kan isa caalu akka dhufuu danda'u yaaduun rakkoo kamuu karaa salphaan akka furtu si barsiisa. Nama du'a yaadatu heddummeessuuf jiruu tanaaf waanuma xiqqootu isaaf ga'a.
faayidaalee beekumsaa keessaa muraasni shakkii hin barbaachifne lubbuu irraa oofuu fi rakkoo nama irraa fageessu. Wantoota bara dhufanii darbaniif hin jarjarin kuduraa fi muduraa osoo hin gahin kutuun abshaalummaa miti. walitti dhufeenyi jalqabaa waliin turuun guddinna waliin hojjechuun immoo milkaa'inna. Galma ga'uu jechuun amala gaarii amala badaa injifatuu fi caaluu qabaachuudha. Nama rabbitti amane nama beekaa fi kan beekumsa barbaadu malee addunyaan kun waan of keessatti qabatte wajjiinuu abaaramtuudha. Beekumsi guddaan bu'aa hojiiwwan yeroo kee dheeraa irratti fixxee cimsitee beekuudha. Hojiilee gaarii keessaa inni olaanaan haraamarraa of tiksuudha. namoota rabbiin sodaatanitti michoomuun dalagaa isaan dalaganirraa akka qooda fudhannu nu taasisa. Faayidaalee siwaakaa yookaan rigaa keessaa muraasni qulqullina afaanii eeguu fi jaalala rabbii namaaf argamsiisuudha. Haasaa xiqqeessuun hayyummaa, nyaata xiqqeessuun ammoo fayyummaa, ummataa walitti makamuu xiqqeessuun ammoo nagaa fi tasgabbii. Beekumsa barbaaduun dhiiraa fi dubartii irratti illee dirqama. Beekumsa barbaadee argatta malee inni barbaade sitti hin dhufu. Kanaaf hin rafin. Namni faayidaa duniyaatiif jiraatu namaaf gabra ta'uun isaa hin oolamu. Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbu osoo hin taane barumsi si keessa darbu. wantoota dogongora fidan sadan deebii ariifataa fi hawwii dheeraa fi kolfa daangaa darbeedha. Namni tokko yeroo baay'ee gara masjiidaa kan deddeebi'u yoo ta'e imaana qabaachuu ragaa bahaa fi jedhan rasuul alayhi afdalu salaati wassalaam. Waan ani beeku beektanii silaa xiqqoo kufoltanii hedduu yookaan hummoo guddoo boossan ture jecha ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam. Dhugaadha namni kamuu si jaalata yeroo ati akka aduu iftuu fi namaaf firii gaarii buuftu garuu yeroo ati rakkattee roobaaf bubbeen dhamaatee dukkanatti hiriyoomtu achitti beekta kan dhugaan si jaallatu. Gaddin ilma koo goobanni akkasitti achiifu sunuu kophaa isaa ifa laalimee. barumsa barachuun beekumsa argachuudha. beekumsa argachuun daandii argachuudha. daandii argachuun milkaa'uudha. Oduun hiika hin qabu. Kanaaf obboleessa kee yookaan obboleettii tee oduu namaatiin hin jibbin. Haasawuun dura maal akka haasoftu adda baafadhu yoo san haasofni kee gatii argataati. Namni seenaa dhaloonni irraa baratu dalage har'as borus jiraataadha. Sababni isaa seenaa